Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya hanga isaatti kanatti kan dhuge maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Yesus Kiristoosin nagaan isin gaafadhaa akka saatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf qulqulloota harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenya dubbii amantaatiin akkuma yaadattan barumsa keenya guyyaa darbeedhaan boqonnaa afuraffaa icciita guddicha icciita Sillaasee eegallee kan turredha kan xumurre. Boqonnaa sanaan guutummaa masaatti egaa icciita hundee icciita hundumaa kan ta'e icciita guddicha mana kiristaanaa keenyaa kan ta'e icciita Sillaasee tokkummaadhaaf sadummaa waaqayyoo kan ittiin barachaa turre walumaa galatti sanaan xumurreedha jechuudha. Guyyaa har'aa immoo boqonnaa shanaffaadha kan eegallu. Waaqayyo abbaan keenya nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan boqonnaan shanaffaa guyyaa har'aa ni baranna barumsa dubbii amantaadhaan hundumti keenya akkuma beennu boqonnaawwan 8dha eegallee kan jirru. Boqonnaawwan jalqabaa arfan dubbii amantaa jechuun maal jechuudha. Boqonnaa lammaffaa sirna uumamaa, boqonnaa sadaffaa seensaa icciitiiwwan utubaa amantaa shanan kan jedhu, boqonnaa afuraffaa immoo yeroo darbe kan xumurre icciita Sillaasee kan jedhan kana barannee jirra jechuudha. Guyyaa har'aa boqonnaa shanaffaa kan ta'u icciita foonummaadha kan barannu jechuudha. Boqonnaa kanaan maal barannaa kan jedhu gabaabsinee ilaaluudhaaf yoo barbaachise qabxiiwwan 81 kan ilaallu hiikaa icciita kanaanii ilaalla maal jechuu akka ta'e. Dudduuba deebi'uudhaan waa'ee dhala namaatti deebina kabaja dhala namaa uumama isaa kana ni ilaalla. Ittaan immoo kufaatii isaanii baranna dhalli namaa akkamitti kufee isa booda immoo abdii maaliitu isaaf kenname kan jedhu ni baranna. Ittaan sinee icciita foonummaadhaaf dubbii fayyinaas walitti qabnee ni baranna. Kan ittaanu dhalannaa gooftaa keenya dhaloota lamaan ilma waaqayyoo kanneen jedhaman ni baranna. Ittaan sinee immoo icciitiiwwan fakkeenyota icciita foonummaa kanneen ta'an fakkeenya isaanii ni baranna. Kan ittaan immoo eenyummaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesus Kiristoos ilma waaqayyoo eenyudha kan jedhu waa'ee isaanii baranna. Ittaan sinee immoo kan xumuraa kan ta'u egaan gooftaan keenya wangeelatti kan dubbate dubbiiwwan baay'een ni jiru. Isaan sun kaayyoowwan isaanii maalidha akkasumas sababa maaliidhaaf dubbate kan jedhu haala salphaadhaan ni baranna jechuudha. Walumaa galatti waa'ee fayyina keenyaadhaa fi waa'ee ilma waaqayyoo nama ta'uu isaarraa kaasnee hanga barumsa ni barsiisan lumtuu maaliif akkas jedhee maaliif kana dubbate kan jedhu isaan kanadha jechuudha. Barumsa kanaan kan barannu. Guyyaa har'aa boqonnaa shanaffaa kutaa tokkoffaadha kan barannu. Kan jalqabaa egaa akkuma dubbanne hiikkaa isaadha. Maal jechuudha icciita foonummaa gaafa jennu maal jechuu keenyadha kan jedhudha. Icciita foonummaa jennee gaafa waamnu jechoota lamadha akkuma agarru kana kan of keessaa qabu. Icciitiidhaaf foonummaa kanneen jedhaman of keessaa qaba. Foonummaa gaafa jennu foonummaa jechuun kallattiimaan foon ta'uu jechuudha yookiin foon uffachuu. Foon ta'uu foon uffachuu jechuudha. Yeroo icciitiitti daballee waamnu immoo icciitee jechuun akkuma dubbachaa turre wanta dhokataa jenneerra. Foonummaa gaafatti daballu maal jechuudha? Barumsa waa'ee nama ta'uu ilma waaqayyoo ittiin barannu jechuudha. Nama ta'uu eenyu? Ilma waaqayyoo. Ilmi waaqayyoo eenyudha kan jedhu immoo barumsa icciita Sillaasee barachaa yeroo turre Sillaaseen qaamaan
sillaaseen maqaadhaan, sillaaseen hojiidhaan, sillaaseen haalawwaniin sadiidha jennee dubbachaa turre. Sadan qaamaa yookiin sadan maqaa waaqayyoo yookiin sillaasee keessaa lammaffaan ture ilma waaqayyoo jennee barachaa kan turredha. Abbaa, ilma, hafuura qulqulluu. Kana keessaa kan lammaffaan ilma waaqayyoodha. Ilmi waaqayyoo kun foon uffateedha. Foon uffatee mul'achuu isaadha barumsa kanaan kan barannu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti iccita foonummaa gaafa jennu kallattiimaan jechuudha gaafa hiiknu waa'ee foon uffachuu ilma waaqayyoo kan ittiin barannudha. Ilma waaqayyoo kan jennu immoo erga inni foon uffatee booda maqaawwan baay'ee isaaf moggaa'aniiru. Amaanu'eel jedhameera, Kiristoos jedhameera, Iyesuus jedhameera, Fayyisaa addunyaa jedhameera. Maqaawwan baay'een kana boolanii jiru. Isaan kun hundumtuu ilmi waaqayyoo foon uffatee yeroo mul'atu maqaawwan inni ittiin waamamedha jechuudha. Walumaa galatti garuu icciti kanaan waa'ee foon uffachuusaa, waa'ee nama ta'uusaa, waa'ee mul'achuusaa kan ittiin barannudha jechuudha. Maaliifidha kan mul'ate jennee yeroo ilaallu immoo yaa'u barumsi kunis kaayyoon isaa kan waan ta'eedhaaf maaliifidha foon uffate ilmi waaqayyoo kan jedhuufi dudduuba seenaawwan baay'eetu jiru. Foon uffachuusaa dura wantoonni raawwataman baay'ee waan ta'eedhaaf sanaa fedheetu. Dhalli namaa gaa kabajan uumame gara fuuldaatti barnaa sana dhalli namaa wanta sana irraanfatee cubbuu raawwatee du'ee wanta tureedhaaf ilmi waaqayyoo kun immoo foon dhala namaa kana uffachuudhaan dursee akkuma waadaa isaaf galee waadaawwan galaman gara fuuldaatti itti dhufna. Waadaa sana eeguudhaan waggoonni 5,500 barri gidiraa gadhamanii booda Addaamiif ijoollee isaa fayyisuudhaafidha foon kan uffate. Kanaaf walitti qabnee gaafa gudunfinu ilmi waaqayyoo maaliif nama ta'e kan jedhuudhaaf qabxiin jalqabamaadha. Addaamiif ijoollee isaa hundumaa fayyisuudhaaf nama ta'e. Erga kana booda immoo kaayyoowwan adda addaa wanta baay'ee nu barsiisee ragaa. Kaayyoon inni guddaan ilmi waaqayyoo namni ta'uunsaa, nama ta'uunsaa, foon keenya uffachuunsaa fayyinaafidha. Fayyina kana keessatti immoo warreen darbanii turan fayyisee, warreen amma dhalannuufi gara fuuldaatti warreen dhalannuudhaas immoo gara fuuldaatti kan barannu sana wantoota baay'ee nurraa kaasee kana booda immoo maal taasisee akka isa fakkaannuudhaaf wanta baay'ee daandii fayyina keenyaas immoo nutti agarsiisee walumaa galatti garuu gaafa walitti qabnee gudunfinu fayyina dhala namaadhaaf ilmi waaqayyoo maal ta'e nama ta'e jenna jechuudha. Kunis immoo kitaabni qulqulluun foon uffachuusaa dhugaa ba'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1-14 yommuu dubbisnu jalqaba jechatu ture jedha. Jalqaba maal ture? Jechatu ture. Caqasa kana ittiin seennu amma akkasumatti akka laalluufidha. Reefuu seensa hiikkaasaa qofa hiikaa jirra malee waa'ee dubbii foonummaas barachaa hin jirru itti seenna ganaa. Jalqaba maal ture? Jechatu ture. Jechis waaqayyo bira ture. Jechichis immoo eenyu ture? Waaqayyo ture. Jalqaba jecha ture jechuudha. Jecha jechuun yaa'u ta'iiwwan sadummaa haalaawwanii kan jedhutti maal jenneerra yaada jechaa fi jiraachuudha jennee barannee miti. Abbaan akka yaadaatti akka laphee sillaasee, ilmi jecha sillaasee, hafuurri qulqulluun immoo bara baraaf jiraattummaa sillaasee inneerra. Jalqaba jecha ture kan jedhamu kun jechi kun ilma waaqayyoodha. Jechichis maadha? Waaqayyo bira ture. Sadummaaf tokkummaadhaan waaqayyo bira ture. Jechichi immoo maal ture? Ofuma isaa immoo waaqayyo ture jechuudha. Maaliif? Abbaan waaqayyoodha, ilmis waaqayyoodha, hafuurri qulqulluus maadha? Waaqayyo jennee kan banne sana waan ta'eedhaaf jechuudha. Kana booda foonichi jechichi maal ta'e? Foon ta'e. Foon ta'e yaa foon uffate nurras bulee jechuudhaan qulqullichi Yohaannis iccita sillaasee iccita nama ta'uu waaqayyoo yeroo baay'ee fageessee beekuudhaaf gaafa yaadu amma kanaatti nuuf barreesseera jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin ilmi waaqayyoo jalqaba samiirra jalqaba kabajaa fi abbaa isaaf hafuura qulqulluu wajjin tokko kan ture garuu sababa cubbuu namaadhaaf foon uffateedha. Foon uffatee mul'ate inni kun iccita foonummaa kan jedhamudha jechuudha. Egaan dudduuba deebinee gara dhala namaatti haa deebinu. Waa'ee dhala namaa uumama isaa akkasumas gannata keessatti kan jedhu kan ilaalludha. Barumsa keenya boqonnaa lammaffaa irratti gara dudduubaatti deebinee yaadachuudhaa fi waaqayyoo uumamtoota 22 uumeera. Uumamtoota 22 keessaa uumamni xumuraa yoo ture dhala namaa guyyaa kam? Guyyaa jimaataa uumame. Akkuma namni fira isaa jaal tokko namni baree namni gaariin yeroo dhufu yeroo akka keessummaatti dhufu namni kun nama sana baay'ee kan kabajuudhaaf kan jaaltote maal taasisaa bakka namni kun rafu
wanta inni nyaatu wanta ittiin dhiqatu wanta isaa barbaachisan hundumaa wanta inni beekuudhaaf wanta inni beenne qopheesseefuu maal taasisaa isa waamaa jechuudha isa eegaa jechuudha waaqayyos addaamiif kan taasise maal ture akkasumadha dursee uumamtoota 22 maal ta'e uume addaam gaafa dhufu isaan kun hundumtuu isaaf ni barbaachisu kan jedhu babbareechi erga uume booda addaamiin immoo akka uumama kabajamaatti uumama addaatti fidee uume jechuudha waaqayyo addaamiin yeroo uumu waaqayyo kan uume namadha sirriitti hubachuu kan qabnu eenyuun uume nama uume namni kun immoo saala lama qaba dhiiraaf shamarra kan jennu jechuudha mul'achaa kan ture addaamidha cinaacha isaa keessa garuu jirti hewaan ni jirti hewaan booda waaqayyo maal taasise achi keessaa baasuudhaan ishee mul'ise waaqayyo kan uume foon tokkoof lubbuu tokkodha jechuudha lubbuun lama uumamne lubbuun tokkumatu uumame sana dhalli namaa hewaan cinaacha keessaatu baasetu ni mul'atte jenneetu haala kanaatiin barannaa jechuudha dhalli namaa gaa akkuma barachaa turre isa dhugaadha waaqayyo wanta haala addaatiidha dhalli namaa kan uume ergamootaan olitti kabajeetu dhalli namaa kan uume jechuudha namoonni garuu guyyaa har'aa kana kabaja kan akkasii kana qabaachuu keenya hin beeknu kan nama dhibu gara fuulduraatti kan barannu waa'ee cidha qurbaanaa gaafa seennu wantoota baay'ee nama dinqisiisoo ni agarra waa'ee kabaja namaa jechuudha ergamoonni waaqayyo foonii fi dhiiga gooftaa keenya harkaan ikkootti hin bu'anii eenyuufiyyuu laannamma ammaatti jechuudha yeroowwan baay'eetti qurbaana kennaniiru garuu harka isaaniidhaan qaama isaaniidhaan itti bu'anii laannamma ammaatti fudhachuus immoo hin danda'an kun kan kenname foonii fi dhiigni waaqayyoo waaqummaadhaan kan tokko ta'e dhala namaafidha harkaan qabuu kan danda'u dhala namaa luboota jechuudha fudhachuu nyaachuu dhuguu kan danda'udha dhala namaadha amma kanaatti kabajamneerra jechuudha gara fuulduraatti barannaa jalqabumarraa gaafa uumu waaqayyo addaamiin uumamtoota hundumaarraa adda uumuudhaan taasisu maal ta'e harka isaadhaan qaqqabee tolchee harkatti uumee miilatti taasisee qaama barbaachisu hundumaa harka isaadhaan qaqqabeetu biyyoorraa maal taasise uume jechuudha kana booda immoo afura isaatti baafachuudhaan jiraataa isa taasise kanaaf waaqayyo yeroo uumutti foonis lubbuus al tokkotti uume jechuudha dhalli namaa fooniidhaaf lubbuu kan qabu bineensota yookiin warreen biyya lafaarra jiraatan guutummaan guututti isaan miti warreen samiirra jiran qulqulloota ergamoota waaqayyo isaanis guutummaattis isaan miti dhala namaa keessaa maal qaba warreen biyya lafaarraa maal qaba foon ni qaba amala ibiddummaa ni qaba amala biyyee ni qaba amala lafaa kan jennu amala bishaanummaa ni qaba amala qilleensaa ni qaba isaan kanaan maal fakkaata warreen biyya lafaarra jiraatan kana bineensota fakkaata darbee immoo kanarraa addatti maal qaba dhalli namaa lubbuu qaba lubbuun kun immoo dubbachuu dandeessi yaaduu dandeessi bara baraafis immoo amala jiraattummaa ni qabdi jechuudha kun immoo amala ergamootaa keessaa ishee taasisa jechuudha kanaaf namni kaa lamaan gidduudha kan jiru waaqayyo eenyuun iyyuu akkatti kan uume hin qabu darbees immoo harka isaadhaan qaqqabee kan uumes kan biraan qabu hafuura isaas immoo itti baafachuudhaan bara baraaf akka jiraatu kan taasise hin jiru dhala namaadhaaf kun hundumtuu maal taasifamaafi kabajamee taasifameetu ergamoonni waaqayyoollee faarfachuudhaanidha dhala namaa kana gara mucummaa waaqayyootti yeroo ni dhufu gara gannataatti kan galchan jechuudha kana booda waaqayyo dhala namaa akka kanaan erga uumee booda ergamoonni faarfataa ililleedhaan waaqayyoon galateeffataa nama kana akkasitti ilaalaa wanta kan nama dhibu baay'ee amma haati raawwachuu dandeessa jechuudhaan waaqa isaanii galateeffataa addaamiin eessa galchanii gara gannataatti galchanii jechuudha gannata jechuun barumsa keenyaan baranneerra addunyaawwan lafaa shanan keessaa tokko kan taatedha achi keessa dadhabbiin hin jiru nyaachuu dhuguun hin jiru waaqayyoon galateeffachuudhaan bakka jiraatamudha kana hundumaa garuu osoo jiru waaqayyo maal taasiseera dhala namaadhaaf immoo akka inni hojjetuudhaaf ajaja kenneefee ture ganna tokkotti itti taasise bishaan akka taasisu jechuudhaan waaqayyo ajaja akkasii kenneera kun dhalli namaa hojii raawwachuu qabu kan nu agarsiisu malee wanta biraa miti yoomuu taanaan dhalli namaa cubbuunis kan itti dhufu daandii adda addaadhaan rakkoo baay'ee keessa kan galu dhalli namaa yeroo maal taasisudha yeroo hojii hiikee taa'udha hojii namni qabu rakkoowwan baay'ee keessa hin galu hojjechuunis immoo namarraatu ni eegamaa jechuudha kun dirqama kiristaanummaa keessatti namni hojjechuu qaba hojjetee mataa isaa jijjiiruu hojjetee wanta barbaade taasisu namarraa eegama waaqayyo kana kallatti maal kan laatedha inni addaa maala kanaatiin yeroo jiraatu gaa calliseetuma miti caqasni kennameera boqonnaa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 irratti maal jedha
waaqayyo gooftaanis muka gannataa keessaa hundarraa ni nyaattaa haa ta'u garuu mukittii gaariidhaaf hamaa adda baastee kan beeksisana hin nyaatiin guyyaa isheerraa nyaatte du'a duutaa jechuudhaan ajaja yookiin immoo abboommii isaaf laate jechuudha. Waaqayyo dhala namaa akkasumatti uume akka barbaade ta'ii dheedheetuun dhisne maal taasise kun abboommii akkasii laateef muka gannataa keessaa hundarraa ni nyaatta sirriitti gochuu kan qabnu kanadha ilaala muka gannataa keessa kan jiru hundarraa maal taasisa ni nyaatta haa ta'u garuu mukittii gaarii ilaala asitti immoo mukittii gaariidhaaf ama adda baastee kan beeksisan hin nyaatiin kun meeqa ta'uu ishee agarsiisa kallattii maan tokko ta'uu ishee agarsiisudha. Muka hundumaarraa garuu nyaatta kan jedhamu achi keessa kan jiru hundumaarraa sooradhu garuu ishee kanarraa immoo maal hin taasin hin nyaatiin guyyaa isheerraa nyaatte kan immoo du'a ni duutaa jechuudhaan waaqayyo addaamiif kana laate jechuudha. Innaa mukittiin kun tokkodha bakka tokko qofa jirti akka inni iddoon gorreedhaaf bakka adda addaa warreen inni nyaatu keessa dhokattee kan jirtu miti. Addaam nyaachuuf sinis immoo isa barbaachise miti kan nama dhibu addaam gannata keessa jalqaba akkuma kaase nyaanni hin barbaachisu arras immoo fedha waaqayyoo nuuf ta'e hojiin keenya achi yoo nu galchee amantaadhaan hojii gaarummaadhaan cimne tarii yoo gannata seenne jechuudha kan agarruudha jechuudha. Nyaachuun hin danda'amu hin jiru garuu akkasumatti galtuudhaan kan jiraannudha. Waaqayyo garuu kana kan taasise maaliifidha akka inni waaqa isaa galateeffatuufidha. Namni gaafa nyaatu intina gaa jedhu wanta dhadhabuudhaaf miti galateeffachuu qofaadhaafidha addaam kan nyaachaa ture firiiwwan adda addaa kutee kan nyaatu galateeffachuu qofaaf galatoo qofaafidha. Innaa waaqayyo kana taasise garuu ishee kana immoo kuttee nyaatiin isaan kaan irraa immoo nyaadhu jechuudhaan dhiiseera. Kana jechuun addaam beelas hin qabu dadhabbiis hin qabu garuu galatoo qofaadhaaf akka nyaatuudhaaf kenname kan kenname immoo mukaawwan baay'eedha. Hundumarraa jechu kan jettu kun kan nutti agarsiisti mukni baay'een isaaf kenname kanarraa garuu nyaatin jechuudhaan immoo muka tokko maal taasise waaqayyo hin dhorke jechuudha. Kanarraa immoo nyaatiin jechuudhaan tokko dhorkeera. Mukittiin kun egaa dhala namaadhaaf waaqayyo gidduutti maal taate seera ta'uudhaan kennamte jechuudha. Waaqayyo maaliifidha dhala namaadhaaf seera kana kan laate? Uumee ragga ta'etu achumaa jiraatu akka barbaade nyaatee akka yoo barbaade dhiisee jiraatu callisii akka barbaade ta'e jiraadhu maaliif hin jenne kan jedhu isa dhugaadha. Namoonni baay'een gaaffii kaanii kaasu namoonni wanta kaasaniif qofa osoo hin taane nuti mataa keenyaaf beekuu qabna. Kiristaanummaa keessatti waaqayyo uumaan keenya har'as nuuf seera nuuf laateera seera baay'ee nuuf laateera karaa adda addaatiin ofiisaa dhufee nuuf kenneera. Dursees immoo kitaaba isaa kan barreessan jechisaa kan ta'e kanneen barreessan karaa qulqulloota abbootii adda addaa seera kenneera. Laphee keenya keessatti immoo seera kaa'uudhaan uumeera. Kana hundumaa seera nuuf kenneera. Seerri waaqayyo garuu maaliifidha kan kenname? Kan jalqabaa seeritti kanadha. Addaamiif abbaa keenyaaf kan kennamte jechuudha. Waaqayyo kanarraa nyaatiin jechuudhaan isa abboome yoo nyaatte maal taata ni duuta. Du'a duuta jechuudhaan itti hime. Innaa waaqayyo kana kan taasise maaliifidha kan jedhu barachuun nurraatu eegama. Sababoota baay'eetu jiru isaan kana guyyaa har'aa hin kaasnu daqiiqaan keenya dhumeera waan ta'eef kutaattaa nutti kan deebinee dhufnudha kan ta'u har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u. Abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaa nuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.